Egaa warri hordofaa jirtan warra ammallee hordofaa jirtan warri booda karaa YouTube illee ta'ee karaa fuula Facebook keenya hordoftan nagaan isiniif haa ta'u jechuun barbaada hundumti keessanuu nagaadha. Warri barumsa keenya yeroo baay'ee hordoftanii barachaa jirtan har'allee immoo barumsa isiniif qabadhee dhufeen jira. Akkuma inni yeroo darbe waadaa galitti barumsa marsaa lammaffaa kutaa 11ffaa qabadheen dhufee jira. Armaan dura kutaa 1-10 keessatti kan barannee waa'ee qubee barannee qubee afaan Oromoo adda baasuu akkasumas immoo qubee afaan Oromoo akkamitti sagalee ijaaruu dandeenya. Sagalee irraa immoo akkamitti jecha ijaaruu dandeenya. Jechi tokko akkamitti laafuu danda'a, akkamitti jabaachuu danda'a, akkamitti dheerachuu danda'a, akkamitti gabaabbachuu danda'a. Akkasumas immoo akkasitti sagalee irra butaa qabaachuu danda'a. Akkasumas sagalee hudhaa qabaachuu danda'a kan jedhu tokko tokkoon xiqqeessinee kutaa kutaatti adda qoonnee ilaalaa turre waan ta'eef egaa kan namoonni viidiyoo sana hordofaa turtan akka baay'ee barattan abdiin qaba. Kanaaf isaarra irra deebi'uun nan barbaachisu. Akkasuma immoo namoonni kutaa 1-10 baranne kana keessatti qubee adda hin baafanne ammayyuu isin hafoo jiraate akkuma karaa garee telegiraamii isinitti hime ammas irra deebinee qubee namni barsiisaa jira waan ta'eef gara garee karaa telegiraamii isinitti hime sanaan waasaappii seentanii irra deebitanii barachuu dandeessu jechuudha. Warra amma hordofatan boodillee warra hordoftan akka kanatti ergaa kana fudhadhaa. Barumsi keenya har'aa kan eegallu hima ijaaruu kan jedhu ta'a. Kun barumsa keenya kutaa 11ffaadha. Egaa hima ijaaruun dura nuyi sagalee ijaarree jecha ijaaruu jecha dubbisuu danda'uu qabna. Kun sadarkaa jechaatti aanee kan jirudha. Maaliif namni tokko hima ijaaruun dura jecha dubbisuu fi barreessuu danda'uu qaba. Kanaaf mee hima osoo hin ilaalin dura mee himni maali? Hima jechuun maali? Maaltu hima jedhama? Afaan Oromoo keessatti himni maali jedhee hiikkaa isaa walii wajjin ilaalla jechuudha suuta jennee. Egaa afaan Oromoo keessatti yookiin afaan kam keessattuu hima jechuun gulummoo fi xumurtuu qabaatee yaada guutuu kan dabarsuu fi sirna tuqaaletiin kan xumuramudha. Himni tokko hima kan ibsu maal qabaachuu qaba? Gulummoo fi xumurtuu qabaachuu qaba. Egaa gulummoon maali? Xumurtuun maali kan jedhu kutaa barnoota keenya itti aanu keessatti ilaalla jechuudha. Kanaaf hima jechuun gulummoo fi xumurtuu qabaatee yaada guutuu kan ibsuu fi sirna tuqaaletiin kan xumuramedha. Ammaaf akkuma hiikatti kana qabadhaa booda tokko tokkoon gulummoon maali? Xumurtuun maali? Yaada guutuu jechuun maali? Sirna tuqaalee jechuun maali? Xumuramuu jechuun immoo maali kan jedhu suuta jennee adda qoqqoonnee kutaa barnoota keenya adda addatti xiqqeessinee ilaalla jechuudha. Har'aaf kun yaaduma waliigalaa hima jechuun maal akka ta'e akka adda baafataniidha. Akkasuma hiima karaa biraatiin illee ni hiikna. Hiika isa lammaffaa irratti akkamitti hiikna hima. Hima jechuun jechoonni walitti dhufuudhaan yaada guutuu fudhatamaa fi qindaa'aa ta'e ergaa guutuu kan dabarsuu fi sirna tuqaaletiin kan xumuramudha. Kunis hiikuma sana fakkaata jechuudha. Hima jechuun walitti dhufeeta jechootaati. Jechoota walitti dhufa. Maaliif kutaa barnoota keenya darbe keessatti jechoota uumuu ilaallee jira. Maaliif jechoota walitti dhufee hima ta'a waan ta'eef hima jechuun walitti dhufeenya jechootaati. Tartiibeffama jechootaati. Jechoota walitti tartiibeffameeti hima ta'a jechuudha. Akkuma sagaleen tartiibeffamee jecha ta'a jennee sanaa jechi immoo tartiibeffamee yookiin walitti dhufee hima ta'a jechuudha. Garuu himni sun yookiin jechoonni tarreeffama suni yaada guutuu qabaachuu qabu. Yaada fudhatamaa ta'e qabaachuu qabu. Yaada qindaa'aa ta'e qabaachuu qabu. Guutuu ta'uu qabu. Sirna tuqaaletiin deeggaramuu qabu. Xumura qabaachuu qabu. Kanaaf jechoonni gaafa dhufanii cal jedhaniituma tartiibeffamuu miti. Tartiibeffamuu keessatti gaafa tartiibessinu akka ta'e tartiibessinu qabna. Kan duraaf duuba ooluu qabutu jira. Gulummoon bakka galuu qabaa, xumurtuun bakka galuu qabaa, ibsi maqaa, ibsi xumuraa bakka galuu qaba jechuudha. Kun maal akka ta'e tuuta jennee ilaalla jechuudha kutaa barnoota keenya kan biraa keessatti. Kanaaf jechoota gaafa tarreessinu yookiin gaafa qindeessinee walitti finnu yaada guutuu fudhatamaa ta'ee fi qindaa'anii hiika guutuu kan qabanii fi sirna tuqaaletiin kan deeggaraman ta'uu qabu jechuudha. Jechuun itti dhufa sun.
Kanaaf kuni egaa hiikuma himaati. Himni jechuun maal akka ta'e hanga tokko hubattanii maaliif fuullettumatti daarettuma seennee hima ijaarurraa yaadicha hima jechuun maal akka ta'e amma tokko qabaatanii tarii namoonni kun warri qubee baraa jirtan xiqqoo siin xulfaachuu danda'a akka dheeresseewwan barreessu kun kaan namoonni sirriitti bishaatanii yookiin barumsa kana sirriitti beekan waan hordofaniif isaaniif illee akka bu'uura ta'uuf hiika himaa kaa'uudhaa fi tarii isin immoo warri qubee baratan gaafa sirriitti bartan isinis isin fayyada jechuudha deebitanii dubbistan waan ta'eef. Tole. Mee hima kana immoo fakkeenya naa ilaallu. Fakkeenya naa ilaallu mee fakkeenyaa fudhannu. Fakkeenyaa fudhannu. Akkana jedha tokkoffaa fakkeenya fadde. Ani kaleessa. Amma kuni hiika himaa sanaan madaalla hima ta'uu danda'a. Hiika himaa sanaan maal jenne himni tokko gulummoo qabaachuu qaba. Xumuuras qabaachuu qaba. Yeroo tokkotti jechuudha. Gulummoo qofa qabaachuu danda'u, xumura qofa qabaachuu danda'u. Lachanuu al tokkotti qabaachuu qaba. Akkasumas immoo qindaa'ee hiika qabaachuu qaba. Ergaa guutuu dabarsuu qaba. Ani kaleessa irra ra'ee hafe. Ani kaleessa jedha. Ani kaleessa gaafa jedhu hin xumuramne. Ani kaleessa maalan ta'e? Ani kaleessa nan deeme moo? Nan dhufe moo? Nan beela'e moo? Ani kaleessa eessan oole moo? Nan baradhe moo? Hojiin hojjedhe moo kan jedhu rarra'ee hafee jira jechuudha. Gatii rarra'ee hafeef ergaa guutuu dabarsuu hin danda'u. Kanaaf tokkoffaa gulummoo hin qaba, xumurtuu hin qabu. Lammaffaa ergaa guutuu hin dabarsu. Sirna tuqaaleetiin hin deeggaramne. Kanaafuu hima ta'uu hin danda'u. Isa akkanaan hima jechuu hin dandeenyu. Mee immoo fakkeenyatti aanuudhaan malleellee fudhannee haa ilaallu. Tolaan barumsa jedheetuma adda citee yaada guutuun dabarsu. Ergaa gahaan kennu. Qindoominni isaa akka caasaa himaan guuttanne. Kanaafuu tolaan barumsa kan jedhu kuni rarra'ee hafe. Kanaaf hima ta'uu hin danda'u. Maaliif tolaan barumsa jedhee maal godhe? Tolaan barumsa hin barate moo? Tolaan barumsa hin deeme moo? Tolaan barumsa hin dhiise moo? Tolaan barumsa hin xumure moo? Tolaan barumsa addaan kute waan baay'eetu xumuramuu danda'a ture garuu tolaan barumsa jedheetuma rarra'ee hafe. Kanaaf hima ta'uu hin danda'u. Mee fakkeenya sadaffaa kana yeroo ammaa jedheeti yaadni isaa rarra'ee hafe. Yeroo ammaa maaltu ta'e? Yeroon ammaa ariifataadha moo? Yeroon ammaa suuta jedhaadha moo? Yeroon ammaa kanatti maaltu ta'aa jira? Wanti ibsamuu barbaadeef ta'eet yaadichi rarra'ee hafe. Kanaafuu yeroo ammaa inni jedhu kunillee hima ta'uu hin danda'u. Yaadni isaa rarra'eera. Ergaa guutuu hin dabarsu. Kanaafuu warra akkanaa kanaan maal jenna ree? Ergaa guutuu hin dabarsu. Ergaa guutuu dabarsuu hin danda'an. Gatii ergaa guutuu dabarsuu hin dandeenye fi hima ta'uu hin danda'an. Kanaafuu hiika himaa sana yookiin ulaagaa himaa sana nuun kennan gatii kana ta'ee fi hima ta'uu hin danda'an. Mee immoo fakkeenya biraa fudhannee ilaallu ammallee akkas jedha tolaan boru dhufeera. Amma tolaan boru dhufeera jedha. Kunis amma qindaa'aa miti. Seera afaan tolaan boru dhufeera waliin deemuu hin danda'u. Tolaan boru dhufeera jedha. Kanaafuu yaadni isaa qindaa'aa miti. Tolaan boru dhufeera kan jedhu yeroo darbee agarsiisa. Kaleessa fi isa booddee kan jiru sa'aatii amma duraa agarsiisa jechuudha. Isa afaan Ingiliffaatiin past tense kan jennu agarsiisa jechuudha. Boru kan jedhu fuulduraa agarsiisa. Kanaafuu waliin hin qindoomne hima sirrii ta'uu hin danda'u. Tolaan boru dhufaa. Garuu akka caasaatti gulummoo fi xumura qaba. Sirna tuqaaleetiin deeggarameera. Garuu yaadni isaa qindaa'aa miti. Kanaafuu isa kanaa illee hima jechuu hin dandeenyu jechuudha. Lammaffaa inni dhagaa uffate. Amma kunillee gulummoo qaba, xumurtuu qaba. Garuu caasansaa sirriis ta'u hiikni isaa qindaa'ina hin qabu yookiin fudhatama hin qabu jechuudha guutuu fudhata. Inni dhagaa uffate dhagaan uffatamu waan ta'eef fudhatama hin qabu. Lagni gaara koreedha fakkeenya sadaffaan. Lagni gaara koree amma kunis caasaa himaa hin qaba. Xumurtuudhaan yookiin sirna tuqaaleetiin deeggarameera. Garuuyyuu yaadichi isaa sirna qindaa'inaa yookiin immoo
fudhatama hin argatu afaan Oromoo keessa jechuudha. Lagni gaara koree lagni yookiin bishaan gara gaaratti yaa'uu hin danda'u yookiin lagni gaaraan koruu jechuudha. Hin deemu miila hin qabu gara gaaratti ol koruu hin danda'u jechuudha. Kun yaadichi fudhatama hin qabu jechuudha. Kanaaf warroota akkanaa kana maal jennaree fudhatama hin qabu jenna. Fudhatama hin qabani. Hin qindoomne yookiin yaadni isaanii sun hiikni isaan nuuf kenna sun afaan Oromoo keessatti fudhatama hin qabu yookiin yaadni isaanii sun yaada sirrii miti jechuudha. Mee immoo fakkeenya muraasa ammallee fudhannee haa ilaallu. Nyaata ciree inni kunis amma qindaa'ee hima ta'uu hin danda'u. Nyaata ciree inni lamaffaratti guddaa kaleessa nama kunis qindaa'ee wanti ordarii isaa yookiin immoo akkaataa galumsaa qabatee wanti dhufe hin jiru kanaaf kana gatii ta'ee fi hima ta'uu hin danda'u. Sadaffaa kaleessa keessa mana irra jedha. Keessa mana irra kan jedhu kunis ammas qindaa'ee hima ta'uu hin danda'u walitti hin dhufne hin qindoofne yookiin ergaa sirrii nuuf hin dabarsu. Kanaaf maal ta'e jenna inni kun immoo qindoomina hin qabu jennaa jechuudha. Qindoomina hin qaban isaan kun hin qindoomne sirraan. Kanaaf mee kottaa immoo itti aansinee hima sirrii kan ta'u fakkeenya biraa ilaalla. Mee fakkeenya kana ilaallu. Tolaan laaqana nyaate. Tufaan laaqana nyaate jedha. Fakkeenya tokkoffaan tufaan laaqana nyaate. Tufaan laaqana nyaate. Tokkoffaa himni kun ulaagaa isaa ilaalle gulummoo qaba. Xumura qaba. Tufaan kan jedhu gulummoodha. Nyaate kan jedhu xumura. Kanaaf ulaagaa himaa tokko guutee jira jechuudha. Ulaagaa himaa tokko guutee jira jechuudha. Ulaagaa himaa tokko waan guuteef qofa hima jechuu hin dandeenyu. Ittaanee seeraan qindaa'eeraa eeyyee qindaa'eera. Tufaan laaqana nyaate. Yaadni isaa tartiiba isaa qabatee dhufeera. Inni sadaffaa ergaa guutuu dabarsuu danda'a. Tufaan laaqana nyaate inni jedhu kun dabarsuu danda'a ergaa guutuu. Eeyyee hin dabarsa. Ergaa guutuu hin dabarsa jechuudha. Tufaan laaqana nyaate. Ergaa guutuu hin dabarsa. Kanaafuu himaa ta'a jechuudha. Tufaan laaqana nyaate. Ulaagaa himaa baay'ee guuttateera waan ta'eef yookiin hundumaa guutate jechuu hin dandeenya waan ta'eef hima ta'uu danda'a jechuudha. Mee immoo fakkeenya biraa ilaallu. Inni boru dhufa. Inni kan jedhu gulummuudhaa. Dhufa kan jedhu xumuraa. Boru kan akka ibsa maqaatti. Inni boru dhufa. Kuni ulaagaa himaa guuttateera. Gulummoo qaba. Xumuras qaba. Sirnaan qindaa'eera. Yaada guutus dabarsa. Sirna tuqaaleetillee qabaateera jechuudha. Kanaaf ulaagaa kana waan guuttateef hima ta'uu ni danda'a jechuudha. Lammaffaan kun. Sadaffaan akkas jedha. Ani kaleessan gale. Kanaaf ani kaleessan gale inni jedhu kuni ulaagaa himaa guuttateera jennee ilaallee fakkeenyaa fi gulummoo qabaa eeyyee gulummoon gulummoo yookiin matima yookiin mataa himaa isa jennu sana jechuudha matima ni qaba jechuudha ani isa jedhu kana. Xumura kan jedhu immoo gale kan jedhu ni qaba jechuudha. Kanaaf walitti dhufee ani kaleessan gale kan jedhu kuni maal ta'a jechuudha. Hima guutuu ta'a, ergaa guutuu dabarsa, yaadni isaa qindaa'aadha, fudhatama qaba jechuudha. Kanaaf hima ni ta'a jechuudha. Ani kaleessan gale. Emee fakkeenya itti aanu haa ilaallu. Tolaan barsiisadha. Kanaafuu himni kuni gulummoos qaba, xumuras qaba. Kanaafuu hima guutuudha. Sirna tuqaaleetiin geeddaramee tuqaa qaba.
yaada guutuu dabarsa, fudhatama qaba. Kanaafuu tolaan barsiisadha. Inni jedhu kuni fakkeenya himaatii jechuudha. Hima ta'a jechuudha. Fakkeenya himaati. Shanaffaa irratti sareen dutte, sareen dutte. Kanaaf gulummoos qaba saree jechuudha. Dutte kan jedhu xumura ta'a. Ulaagaa himaa keessaa gaalii fi maatima yookiin gulummoo fi xumurtuu qaba jechuudha. Kanaaf inni kuni himaa jechuudha. Hima ta'a jechuudha. Hima ta'a jechuudha. Kanaaf isa kana akka himaatti fudhanna. Ergaa guutuu hin dabarsa. Sareen dutte ergaa qindaa'aadhas fudhatamallee ni qabaata jechuudha. Fudhatamallee ni qabaata. Mee fakkeenya isa ja'affaa irratti ilaallu. Inni kitaaba dubbise. Inni kitaaba dubbise. Inni kan jedhu kun maqaa namaa bakka bu'aa. Maqaa namaa ta'e wayii abdataa jechuu dandeenya, tolaa jechuu dandeenya, tufaa jechuu dandeenya, kama fe'e yoo ta'u maqaa namaa bakka bu'aa jechuudha. Gulummoodha yookiin matima hima kanaati jechuudha. Kanaaf inni kitaaba dubbise, inni kitaaba dubbise kan jedhu kuni hima guutuu ta'a jechuudha. Ergaa guutuu dabarsaa qindaa'aadhallee qindaa'aadha. Qindaa'aadha jechuudha. Akkasuma fakkeenya torbaffaa irratti inni jiru fardi gulufe jedha. Fardi gulufe jedha. Fardi gulufe. Inni kunillee ulaagaa himaa guuttateera jechuudha. Ulaagaa himaa guuttateera jechuudha. Ulaagaa himaa kana immoo karaa baay'eedhaan madaaluu dandeenya. Karaa baay'eedhaan madaaluu dandeenya. Gulummoo isaa fardi kan jedhu, gulufe kan jedhu xumura isaati. Kanaaf ergaas guutuu dabarsaa, yaadni isaas qindaa'aadha. 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 Kanaaf fardi gulufe kan jedhu kuni hima guutuu ta'a, ergaa guutuu dabarsaa jechuudha. Kanaaf isaan kunniin maal jennaan jechuudha? Fakkeenya hima guutuudha jechuudha. Fakkeenya himaati isaan kunniin. Fakkeenya himaati. Kanaaf eegaa har'aa kan ilaalaa jirru kuni waa'ee himaati. Hima ijaaruu jechuudha. Hima ijaaruu. Kuni akkuma jalqaba isiniif ta'u yookiin itti seensa isiniif ta'u. Akkuma itti seensa yookiin jalqaba isiniif ta'udha malee guutumatti har'a waa'ee himaa hubattan jechuu miti. Keessattuu namoonni reefu qubee baraa jirtan, reefu jecha ijaaruu baraa jirtan, tarii xiqqoo isin rakkisuu danda'a gatii ta'ee fi suuta jenneen waliin barachaa deemna jechuudha akkatti hima ijaaran. Suuta jenneet waliin barachaa deemna jechuudha. Kanaaf amma tokko irra deddeebitan yoo isa kana dubbisan yoo viidiyoo kana ilaaltanii amma tokko barumsa waa'ee himaa kana hiikaa isaa hima tokko maaltu hima taasisa yookiin ulaagaa maalii qabaachuu danda'a himni tokko kan jedhu hamma tokko hubannoo ni argattan jedhee tayyaadha. Kanaaf irra deddeebi'aa ta'u namoonni baraa jirtan namoonni amma karaa laayiviis dhaggeeffachaa jirtan akkasuma namoonni booddee karaa yuutuubiis ta'e karaa garee keenya telegiraamii karaa fuula feesbuukii kallattii kamiiniyyuu namoonni dhaggeeffatan jechuudha carraa argattanii barachuu fedha qabdanii yoo irra deddeebitanii yaaltan yookiin yoo irra deddeebitanii dhaggeeffattan haaluma salphaan bartu jechuudha abdiin guddina maaliif har'a dheeraa isinitti fakkaachuu danda'a xiqqoo waan namatti ulfaatu isinitti fakkaachuu danda'a garuuyyuu immoo waan ulfaatus miti waan dheeras miti jechuudha suuta jettanii baruu dandeessu. Kanaaf kutaa itti aanu keessatti immoo jechuudha kutaa barnoota keenya itti aanu keessatti hima tokko yookiin caasaan himaa maali? Waan tokko hima kan taasisu yookiin ulaagaan caasaa isaa maali? Yookiin himni tokko caasaa akkamii qaba kan jedhu ittuma buunee sirriitti ilaalla. Har'a jechuudha amma tokko ittuma seensa ilaalle fakkeenya tokko fudhanne jechuudha. Yeroo itti aanutti immoo bal'inaan himni tokko maal qabaachuu qaba? Yookiin akkamitti hima tokko ijaarra? Hima tokko gaafa ijaarru maal fudhachuu qabna? Yookiin immoo gulummoon inni jennu kun maalidha? Xumura inni jennu kun maalidha? Xumuraa fi gulummoo walitti dhufanii akkamitti hima ijaaruu danda'u? Yookiin yaada sammuu keenya keessa jiru akkamitti hima sirriidhaan barreessina? Yookiin immoo akkamitti yaada sammuu keenya keessa jiru hima sirriidhaan gulummoo fi xumura isaa sirreessinee qindaa'ina hima isaa sirreessinee yaada isaa fudhatamaa taasisnee sirna tuqaaletiin deeggarree
akkamitti hima guutuu taasisna kan jedhu immoo kutaa barnoota keenya ittaanuu keessatti ilaallaa. Kanaafuu nurraa nafinaas ni jenna warri barachuu barbaadan kutaa barnoota keenya ittaanuu hordofuu illee jira. Kanaaf amma tokko hubattaniittu jedheetan yaada kaarraa irra deddeebitanii shaakaluu isin gaafata. Kanaaf irra deddeebitanii shaakaluu isin gaafata, irra deddeebina shaakalaa isiniin jedha. Kanaaf barumsa keenyarraa asumarratti xumurraa. Yoo gaaffii qabaattan yoo wanti isin galle jire gaafachuu barbaaddanii karaa garee keenya telegiraamii akkasumas immoo karaa koomentii illee nu gaafachuu dandeessu isiniin jedha. Har'aaf barumsi keenya kanumaa kutaa barumsa itti aanu kutaa barnoota 12ffaa keessatti caasaa himaa kan jedhu ilaallaa. Kanaaf warri hordofaa turtan galatoomaa, yeroo gaarii qabaadhaa.